Yooyaa harka fuuni ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isna dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoowwan guyyaadhaan dhaqqaban qabannee isiniif dhiyaannee jira. Jalqabarratti hangafoota oduu godina Harargee Bahaa Aanaa Gola Odaatti kennisni tajaajila fayyaa rakkoo hamaa keessa jiraachuu hojjettoonni fayyaa himan. Suffiimaal nuti harreedha moo jaldeessa sirra dhaabbatanii waan keessaan nu kumsiisa malee wanti naamusa dhabneetii miti. Jaartii dhiiraa haadha dhiiraati manatti jaldeessaa miti waan keessaan nu boosa malee. Mirgoonni Dimookiraasii Itoophiyaa keessatti kufaa jiraachuu fi mootummaanis malaan sarbamiinsa mirga namummaa raawwachaa jiraachuu gabaasni saaxilee. Eertiraan miseensummaa IGAD keessaa of baastee Jarman gargaarsa yuuroo miiliyoona 200 fi miiliyoona 6 Itoophiyaaf taasisuuf walii galte. Tiktookaroonni fi rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa biiroo bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Finfinnee wajjin mari'atan. Irra deebuudhaan yooyaa harka fuune ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa kun hangafoota odeeffannoo keenyaati. Odeeffannoo kanaa fi kan biroos qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hamma xumura odeeffannoo keenyaatti nu faana tura. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayibii godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma laayik gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Godina Harargee Bahaa Aanaa Gola Odaatti kennisni tajaajila fayyaa rakkoo hamaa keessa jiraachuu hojjettoonni fayyaa himanii jiru. Guutuu odeeffannoo kanaa akka taanutti isiniif qindeessinee jirra. Godina Harargee Bahaa Aanaa Gola Odaatti kennisni tajaajila fayyaa rakkoo hamaa keessa jiraachuu hojjettoonni fayyaa himan. Sagalee yeroo hojjettoonni fayyaa walgahii irratti dubbatan waraabame bahe irratti mallaqni hojii fayyaaf ramadame saamamaa jiraachuu yeroo hojjettoonni dubbatan dhagahamee jira. Faallaa kanaatiin hojjettoota fayyaa yeroo dabalataa hojjetaniif mallaqni akka hin kennamneef himatu. Yeroo mallaqni yeroo dabalataa hojjenne nuuf haa kennamu jedhanii gaafatan caasaan aanichaa akka doorsisu himatu. Rakkoon damee fayyaa aanichaa keessa jiru tajaajila fayyaa miidhaa akka jirus ibsamee jira. Maaliif nu barbaachisu? Maaliif? Suffiimaal nuti harreedha moo jaldeessa sirra dhaabbatanii waan keessaan nu kumsiisa malee wanti naamusa dhabneetii miti. Jaartii dhiiraa haadha dhiiraati manatti jaldeessaa miti waan keessaan nu boosa malee. Kanaafuu maaltu isin boosamu jechuun dhiisaniiti jaldeessa moo harreedha nu jettanu jaarreessi miti jaldeessaati miti. Mirga qabna kana tokkotti. Bari isin dirqoo bu'aa waajjiraa ni gara examination wajjiraneefi isin warra waajjiraa seetan extension nuti qaamni isin keessa maali nuti hojjetaa miti. Maali hojjetaatti ilaalanani nu walii galuu dhabaatu ta'uun fida kana booda garuu mirgi keenya nu eeggamnaan ni jalina rakkoonni mudatti rakkoo san fala waliin barbaadu malee isinii bakka buuna isinii maallee taanaan hin jiru miitiin keenyaa sun uffannaa guyyaa 15 guutuu daleeni akkan maaleen guddaa maallaqa biraa qomaati amma gadi gadi maallaqa biraa qomaati maaleen boodoo barbaada dhaabana nuti yaanee baruun kun jira boo isin batti bashannanu jirtani maaleen kubbaa keenya nu qaban maaleen furdaa keera akkasumas nu qaban maaleen kan irraa baatanii sanada eega kuma meeqaan daleetan irraa hir'isu maaleen tiimee gaaban akka isin tani mana baatan tuffanne mana baatan akkas ilaala akkas karaatanii karaaree baatan hundi rulee barbaadu. Bukan kayaknya mau nulalan deh rumah namu kok. Pak ada sendiri saya mampu ada mau mereka kayak harus lima tidak ada tujuannya di berapa. Kan kita deh. Bagaimana kamu buat? Kau juga kaitan dengan mudah tadi. Kemana saya? Ada orang lagi ada mal dengi atau anak dengan yang kembali dengi dah saya yang ini pasti dah jadi yang amma sana dah ini kan buat jaga amma buat Yodan dah ni tim buat Yodan dah ni mau dengi dah ni kami dah bisa itu saya dia mungkin ni saya berada yo kamu dia lagi kamu macam antara kamu ni seri dah aja ada amma ni kita boleh tinggal ni kita itu dia sekarang ada di mana ni apa sih rumah dunia kamu tu lagi ada apa sama ni kamu ni ada kamu ni ada dari sini apa devisan kanan tim boleh yo kamu dia ni bukan dalam kita yo pun lama tahu dah deh. Jadi kami orang ni jadi ini bagi
Amma ada kita. Ya ada saya sendiri aku ini. Dia bisa macam ni. Aku minta dia. Anak sendiri. Ambo saat ini mana orang boleh ikut. Saat ini sini kan mesti saat ini beda dengan suara atau jurus kita. Seribu. Gimana kita gaji gimana gaji mereka di mana bisa Kalau cuman dan juga sebagai pada bisa Mirgoonni Dimookiraasii Itoophiyaa keessatti kufaa jiraachuu fi mootummaanis malaan sarbamiinsa mirga namummaa raawwachaa jiraachuu gabaasni saaxile. Guutuu odeeffannoo kana akka taanutti isiniif dhiyeessina. Dhaabbileen idil addunyaa kabaja mirgoota namummaa falman lama mootummaan Itoophiyaa fooyya'insaawwan kabaja mirga siyaasaa argame ture duula qindaa'aa ta'een sochii dhaabbilee siivilii ugguraa jira jechuudhaan himatan. Kanaanis dhaabbileen kun sochii dimookiraasii biyyattii keessa kallattii hin beekamnetti deemuu mala jechuudhaan akeekkachiisaniiru. Gabaasni kun mata duree jijjiiramaa fakkeessee Itoophiyaa keessatti qaamoleen mirga namummaa falman miidhaa jala jiran jechuudhaan kan barreeffame yoo ta'u muddee 10/2025 gadi lakkifame. Kanas kan ifoomse dhaabbilee lama jechuun dhaabbata qaamolee kabaja mirga namaa falman hordofuu fi dhaabbata dararaa mirga namaarra gahu falmuudha. Akka gabaasa kanaatti ragaan inni namoota 42 irraa walitti qabe agarsiisu sochiin dhaabbilee siivilii Itoophiyaa bara 2022 as gar malee kufee jira. Gabaasni kun bara 2018 yeroo muummee ministeera Abiy Ahmed gara taayitaa dhufan jijjiirama hedduun biyyattii keessatti mul'achuu akeeke. Wayita kanas namootiin sababa siyaasaa hidhaman turan gadi lakkifaman, mana hidhaa maakalaawii cufame, labsiin dhaabbilee siivilii bara 2009 fi labsiin farra shororkeessummaa bara 2009 kan kaafame yoo ta'u isaas labsii dhaabbilee siivilii bara 2019, labsii farra shororkeessummaa bara 2020 fi labsii miidiyaa bara 2021 bakka buufame jedhe. Garuu jijjiiramni kun yeroo gabaabduu qofaaf ture jedhe. Gabaasni kun mootummaan dirqama irra eeggamu sirnaan hin baane kan jedhu gabaasni kun humna abbaa mootummaaf jecha qaamoleen kabaja mirga namummaa falman gar malee xiyyeeffataniiru jechuudhaan qeeqe. Keessumaa ajjechaa weellisaa Oromoo Hacaaluu Hundeessaa lola Tigraay taasifame akka bakki dhaabbilee siivilii qaban kufuuf sababa ta'eeraa jedhe. Gabaasichi dhaabbileen siivilii fi falmattoonni kabaja mirga namummaa dhiibbaa irra gahaa jiru irraa kan ka'e biyyaa baqataa jirus jedhee jira. Qaamoleen mirga namummaa falman irratti hordoffii gama walqunnamtii fi kanaan taasifamu dabaleeraa kan jedhe gabaasni kun namoota butanii bakka jiran dhabamsiisuun bakki hidhaa akka Awaash Arbaa kanaaf ooluu jalqabeera jechuudhaan akeekkachiise. Xumura gabaasa kanaattiin gabaasni kun haala sochii waldaalee siivilii fi qabiinsa mirga namummaa gara haala bara 2018 dura turetti akka hin deebine sodaa akka uumu jechuudhaan akeekkachiiseera. Keessumaa labsiin dhaabbilee siivilii amma qophaa'aa jiru jijjiirama biyyattii argatte kana duubatti deebisuudha jedhe. Gabaasa kana ilaalchisee garuu hanga yoonaa mootummaan Itoophiyaa deebii hin kennine. Filatamtoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoo keenya ammas akkuma itti fufeetti jira. Isinis laayikii tuquu hin dagatina. Gara odeeffannoo keenya itti aanutti isin dabarsina. Odeeffannoon keenya itti aanu Eertiraan miseensummaa IGAD keessaa of baaste. Guutuu odeeffannoo kanaas akka itti aanutti isiniif qindeessinee jira. Eertiraan dhaabbanni walta'iinsa misooma biyyoota baha Afrikaa fedhiiwwan naannichaa guutuu hin dandeenye jechuudhaan keessaa bahu ministeerri odeeffannoo Eertiraa beeksise. Barreessaan olaanaa IGADiif ibsa kennaniin murtoon Eertiraa kun dhaabbaticha yeroo dheeraaf dirqama isaa bahachuu dadhabuu fi gochaalee gaafa Afrikaa miidhaa raawwachuu isaa hordofeetii jedhan. Eertiraan bara 1993 biyyoonni biroo waliin ta'uun IGAD deebi'ee akka cimu taasisuu shoora guddaa taphatteerti jechuun kunis dhaabbatichi walta'iinsa hidhamiinsa diinagdee nagaa fi tasgabbii naannicha fooyya'uuf qaama ijoo ta'uu fi jedhe. Haa ta'u malee dhaawata keessattuu bara 2005 keessa IGAD dirqama isaa osoo hin baatin qofa hafee osoo hin taane gochaa badii keessattuu Eertiraa irratti raawwatee jedhe. Dabalataanis gochaan kun ebla bara 2007 Eertiraan misooma ishee yeroof akka dhaabdu taasisee ture jedhe. Garuu waxabajjii bara 2023 dhaabbanni kun of haaromsuun deeggartoota duraanii ni sirreeffata jechuun itti deebi'uu himan. Haa ta'u malee dambiilee isaallee kabajuu dadhabuun fudhatama isaa laaffisuun dirqama seeraa osoo hin bayatin hafe jedha ibsichi. Kanarraa kan ka'e miseensummaa dhaabbatichaa ishee haquuf dirqamtee Eertiraan jedhe. Jarman gargaarsa yuuroo miliyoona 200 fi miliyoona 6 Itoophiyaaf taasisuuf walii galte. Guutuu odeeffannoo kanaas akka taanutti isiniif dhiyeessina.
Jarman fooyya'insa dinagdee Itoophiyaa tasgabbii naannoo fi gargaarsa namoota buqqa'anii jiran gargaaruuf kan oolu mallaqa gargaarsa yuuroo miiliyoona 200 fi miiliyoona 6 Itoophiyaaf kennuuf waliigaltee jirti. Waliigalteen kun Reem Albiil Riidaavoo ministeera federaalaa tumsa dinagdee fi misooma Jarmanii fi Ahmad Shidee ministeera mallaqa Itoophiyaa gidduutti taasifame. Tumsa haaraa kanaanis yuuroo miiliyoona 100 fi miiliyoona 6 piroojeektii misoomaa fi tumsa teeknikaaf kan oolu yoo ta'u yuuroon miiliyoona 100 immoo deeggarsa baajata kallattiidhaan haaromsa mootummaa Itoophiyaaf kan oolu ta'ee jedha. Ministeerri mallaqaa Ahmad Shidee ibsa kenneen mootummaan gabaa jijjiiraa fooyya'insa loojistiikii fi haala daldala mijeessuu tajaajila mootummaa saffisaa fi qulqullina qabu dhiyeessuu irratti hojjechaa jiraachuu himan. Akkasumas damee anniisa daldalaa raabsaa elektirikaa babal'isuu irratti ciminaan hojjetamaa jiraachuus dubbatanii jiru. Ministeerri Raadoofaan biyya isaanii Jarman fandii mallaqaa bosona naannoo ho'aatti argamuu fi eegumsa naannoo ilaalchisee shoora olaanaa irratti hojjetamaa akka jiru akeekaniiru. Jilli biyyoota lamaanii kun tumsa misooma nageenya naannoo fi haaromsa dinagdee jabeessuuf waliigaltee cimaa irra gahan walitti dhufeenya biyyoota lamaanii yeroo dheeraaf ture daran akka cimsanis hubachiisaniiru jechuun ministeerri fooyya'insa Itoophiyaa gabaasee jira. Tiktokoroonni fi rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa biiroo bulchiinsa nageenya magaalaa Finfinnee wajjin mari'atan. Biiroon bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Finfinnee tiktokorotaa fi rogeeyyii miidiyaa hawaasaa wajjin marii gaggeessee jira. Maricha irratti hooggantuun biiroo bulchiinsa nageenya magaalaa Finfinnee Aadde Liidiyaa Girmaa miidiyaan qaama mootummaa afuraffaa ta'uu kaasuun akkaataa itti fayyadaman keenya akka ta'e sirriitti beekuun baay'ee barbaachisaadha jedhan. Dabalataan rogeeyyiin miidiyaa seeraa fi sirna miidiyaa kabajuun akka qaban kan dhaaman Aadde Liidiyaan gara fuulduraattis haalota gaarii irratti qindoominaan waliin hojjechuun barbaachisaa ta'uu ibsanii jiru. Rogeeyyiin miidiyaa yaada kennaniin hubannoo fooyya'aa uumuuf ni hojjenna. Qabiyyee miidiyaa irratti yaadota sirriitti xiyyeeffachuun kan hojjetaniifis dirqama lammummaa ni baana jechuudhaanis walgahii kana irratti dubbatanii jiru. Dhiyeenya kana magaalaa Finfinneetti sagantaa televezyiinii tamsaasa kallattii darbaa ture irratti uffata aadaa fi naamusa uummata Itoophiyaa irraa maqee uffachuun badhaasa G Power TikTok Creative Award irratti argamu isaanii hordofee tiktokoroonni hedduun poolisii federaalaa fi magaalaa Finfinneen to'annoo seeraa jala oolchuu kan yaadatamudha. Egaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanne hanganumaa odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayibiin godhi sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenya waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.